Akkam jirtu daawwattoota Oromoo namoonni telegiraama bilbila keessan irratti fayyadamaa jirtan uf eeggannaa guddaa godhaa uf eeggannaa guddaa telegiraamni yeroo ammaa kana akkaawuntiin namoota baay'ee haakii godhamaa jira jechuudha. Akkasumallee wanti isin gara telegiraamatiin hiriyyaa keessaniif ergitan akkaawuntii kamiiyyuu jechuudha harka haakaraa jira jechuudha. Yookaan harka hattoota akka jiru hubattanii waan gootan hundaa achiin godhuu qabdanii jechuudha. Kanaaf akkuma viidiyoo darbe irratti waadaa isiniif gale telegiraama irratti akkaawuntii keenya akkamitti haakii ta'uu danda'a maal yoo goone irraa of eeguu dandeenya ka jedhu jechuudha. Qabxii 4-5 qabadhee isinii dhufeetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya tokkoon isaa jechuudha gaggabaabsee kan isinitti himuta jechuudha. Maaliif namoota baay'een fakkeenyaaf gara telegiraamatiin fayyadama jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha yeroo walii ergan jechuudha gara telegiraamatiin akkasumallee hincitii waan jedhame gara telegiraamatiin jechuudha kan namni walii ergu. Hincitiin kun immoo nama bira hin dhaqamoo qaama biraattu argamoo numa qofaatu waan kana arga kan jedhu jechuudha. Nuufi nama hiriyyaa keenya kan nuti ergine san qofaatu hincitii keenya kan arga kan jedhu bal'inaan isinitti hima jechuudha. Daawwattoota kiyya baga irra deebiin gara chaanaala Oromoon dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyya asumaan kallattiin itti isin ceesisaa jechuudha. Jalqaba irratti miidiyaan telegiraam jedhamuun beekamu jechuudha. Yeroo ammaa kana durii marraa kaasee jechuudha. Namoonni baay'een hin hubanne malee durii marraa kaasee akkaawuntii hincitii namaa baasuun beekamu keessa weebsaayitii kana jechuudha. Daawwattoota kiyya keessaafuu bara 2024 kana namoonni gara telegiraamaa kanarratti jechuudha baay'een jechuudha airdropota adda addaa maallaqa adda addaa irratti dalagaa jirtanii jechuudha. Inumaayyuu hanga peeyimentii mataa ofii yookaan akkaawuntii mataa ofii achirratti banatanii irratti dalagan takka hundallee gayanii jiranii jechuudha. Namoonni sirriitti seeran irratti dalagee dhugumatti birrillee irraa argataa jira. Akkasumallee namoonni baay'een immoo miliyoonaan kan lakkaamu jechuudha mataa ofii ufoqqataatuma jira jechuudha. Hanga ammaa jechuudha gaddaatuma jira jechuudha akkuma waliin hubannu jechuudha. Keessaafu eega airdroppiin dhufee jechuudha. Okay, amma bara 2024 kana namichi telegiraama kana kalaqee akkuma beekamu hidhamee jira jechuudha. Hidhaa jira akkuma beekamu jechuudha. Kanaan wal qabatee seerri tokko kan telegiraamni fakkeenyaaf dhaabbanni telegiraamaa maxxansanii jira jechuudha. Almost gara ji'a tokko ga'e na fakkaate seerri sun efa bahee hojiirrallee oole wannumti hincitii ta'eeyyuu waan siyaasaa wal qabatu kamiiyyuu jechuudha. Telegiraama irratti wanti maxxanfamu gara kaampaanii telegiraamaatiin hincitiin jiru kamiiyyuu miidiyaaf ifa ta'uu qabaa jedhamee jechuudha maxxanfamee jira. Maaliif namichi hidhamee jira abbaan telegiraamaa hidhamee waan jiruuf jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma argitan siyaasaan adda addaa fakkeenyaaf yeroo namoonni siyaasaa wal gayanii marii adda addaa fakkeenyaaf hulaa cufata isaan hulaa cufanne waliin mari'annee jiran biyya adda addaa irraa fakkeenyaaf gara telegiraamaa kanaani jechuudha. Namoonni baay'een kan waliin mari'atu jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu jechuudha wanni kun akkamitti bahuu danda'a yeroo baay'ee jechuudha nama jalaa ba'a jechuudha. Akkuma argitan sooshaal miidiyaa kanarratti bar hincitiin akkasii baate hincitiin abaluu sun baate hincitiin qaama akkasii sun baate paartii akkasii bar hincitiin isaanii gadi baate miidiyuma irratti argan jechuudha. Walumaa galatti kuni kan ta'u maallaqni guddaan kaffalameetiif jechuudha. Kaampaanii telegiraamaatiif maallaqni guddaan kaffalameefiti. Akkasitti hincitiin namaa sun wanni telegiraama irratti namni sun waliif erge guutuun harka haakaraa jirti. Walumaa galatti wanni isin gorsuu barbaadu paasword waanuma hincitii taheeyyuu jechuudha. Paaswordii dabalatee waanuma hincitii jettanii nama waliin haasa'uu barbaadaniyyuu yookaan walii eriyaa keessaniif erguu barbaadaniyyuu gonkuma gara telegiraamatii waliif hin ergina. Sooshaal miidiyaa hanga har'atti fayyadame kana keessa jechuudha. Fakkeenyaaf ani eefa sooshaal miidiyaa kana fayyadamutti ka'ee almost gara waggaa 12 deemeetiin jira jechuudha. Eega sooshaal miidiyaa kana fayyadamutti ka'e jechuudha. Gara barnootaatti seenuu otoo hin ta'in jechuudha. Sooshaal miidiyuma kanaa wantoota akka telegiraama WhatsApp, Facebook, YouTube hanga sooshaal miidiyaa keessa ture kana keessa miidiyaan sikuriitii hincitii namaa tasumallee hin baafne yoomillee hin baasa jettanii hin shakkine waan hincitii taate kamiyyuu eessan akka walii ergitanii beektanii WhatsApp irratti walii ergaa. Waan WhatsApp irratti walii ergitan hanguma feetan hin shakkina sikuriitiidha. Sii fi abbaa ati ergite qofa kan argu jechuudha. Tasumallee haakarri fedheleen isin jalaa baasuu hin danda'u jechuudha. Telegiraama tasuma waliif hin ergina. Paaswordii Facebookaa dabalatee akkasumallee paaswordii telegiraamaa iimeela keessan hiriyyaa keessan namuma amantanitu fakkeenyaaf abbaa manaatii fi haati manaatu biyya yoo jiraattan walii hin ergina gara telegiraamaatiin. Tasumallee walii hin ergina obboleeyyan. Namoota baay'eetu hatamaa jira jechuudha. Keessaafuu gaa iimeela keessan argatan jechuun bilbila keessan irratti wanta isin
isin geggeessitan kamiyyuu mana ofii ta'anii isin hordofuu danda'anii jechuudha. Maal akka isin imeela saniin hojjettan, akkaawuntii akkamii akka qabdan birrii feetan irraa qabaadha. Salphumatti birriin keessan kan imeela sanirraa qabdan guutummaan guututtu akka hatamu dursaatii beekaa jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti waan hincitii je'ame waan paaswordii ta'e sikuriitima kamiyyuu kan kompiitara keessatti fayyadamtan haa ta'u akkasumallee dookumantaroota adda addaa haa ta'u waanuma kamiifuu jechuudha waan onlaayinaan hojjeta kamiyyuu kan intarneetaan dalagaa kamiyyuu daawwattoota kiyya gara telegiraamatiin hiriyaa keessaniif akka hin ergine an cibseetiin isin gorsaa jechuudha. Barnoonni kun meebii har'a isin xiqqaa isinitti fakkaatuu danda'a jechuudha. Maaliif isinitti mul'atu waan tokko hanga namarra ga'uutti namni hin amanu jechuudha. Waan kanaan ufuma biraa guuree waan haasa'u akka isinitti hin fakkaanne daawwattoota kiyya ani namoota fakkeenyaaf waan kanaan hatamanillee waan argeef jechuudha. Dabalataan immootu jechuudha waan dubbisee hubadheerraa jechuudha daawwattoota kiyya waan dubbisee hubadheerraa jechuudha kan isiniin gahaa jiru jechuudha. Waan naaf gale tokko kan keessa dubbisee keessatti arge keessa jechuudha kan ragaa waliin isinitti himaa jiru jechuudha. Ragaa guutuu waliin isinitti himaa jira jechuudha. Kanaafuu waanuma onlaayinaan intarneetaan dalagaa kamiyyuu jechuudha kan sikuriitii ta'e waan isin fayyada waan hincitiin keenya gara saniin nu jalaa ba'a yookaan maallaqa fa'aa irraa qabdan akkasumallee sooshaal miidiyaa adda addaa kanneen akka tiktaakaa fi waatsaappii fi akkasumallee feesbuukaa fi yuutuubii fa'aan fayyadamaa jirtan imeela paaswordii walumaa galatti jara sadeen kana paaswordii akkasumallee imeela kana jechuudha tasuma hiriyaa keessaniif gara telegiraamatiin akka walii hin ergine asumaan isin gorsuu barbaada. Akkasumallee keessafuu namoonni ijoolleen gara mootummaa keessa jirtan jechuudha viidiyoo adda addaa fakkeenyaaf isinii wanni kun piraayiveetii jettanii erguu dandeessan jechuudha. Viidiyoo adda addaa kan seenaalleef lafa kaatu waa barbaadan yookaan siyaasallee waan tokko itti fayyadamuuf lafa kaatu yookaan nama qaama biraatti irratti erguu haa ta'u jechuudha. Waan hincitiin namatti ergitanii nama biratti kaayyatu barbaadan taasumallee gara telegiraamatiin hiriyaa keessaniif hin erginaa jechuudha. Eessaa waliif ergita waasaappii walii erga. Waasaappiin yeroo kamiyyuu jechuudha cufaadha jechuudha. Tasumallee arguu hin dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf keessa seentanii waasaappii fakkeenyaaf googila irratti deemtanii infoormeeshinii isaa guutuu dubbisuu ni dandeessan jechuudha. Wanni hundinuu yoo isin dubbiftan lafa kaamee jira jechuudha daawwattoota kiyya. So kanaafuu maal gootanii gara waasaappii keessaniitiin yoo isiniif dandame waliif erga. Kanaan alaan sooshaal miidiyaa hanga irratti fayyadamaa jiru keessa kan akka malee sikuriitii ta'ee fi nagamachiisu waatsaappiidha jechuudha. Waatsaappiin namaan haasottee nama waa ergitee waanuma tokko hincitiin kan kennu jechuudha. Telegiraamaan namoota baay'ee qabatamaan ka fakkeenyaaf akkaawuntii isaa waan tokko haakii hin ta'in jechuudha. Viidiyoo inni telegiraama irratti namaaf erge kan sooshaal miidiyaa irratti bahamee jechuudha. Itti irraa lallabamu namoota hedduun arge jechuudha. Barsiisaa waan akkanaa kana takkaa namatti illee hin ergine garuu kun akkanatti haadha manaa kiyyatti erge waan akkanaa telegiraama irratti itti ergee ture waggaa 6 dura garuu viidiyoo sun kun akkanatti asirratti bahee namoota biratti arge maal namoota akkasii hedduun arge jechuudha. Namni hin dubbanne malee jechuudha. So kun maali jechuudha? Kuni hanna telegiraama irraa kan ka'ee jechuudha. Kanaafuu piliis of eeggadhaan isin jedha daawwattoota kiyyaa. Kanaafuu waan hincitii ta'e kamiyyuu akka gara telegiraamatii walii hin ergine asumaan isin gorsuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf airdrop adda addaa amma gara telegiraamaatiin dalagaa jirtanii miti akkuma beekamu jechuudha. Kanneen akka taappiswaapii fi akkasumallee pixel taapii fa akkasumallee airdropoota baay'eetu jira. Kanneen akka hamaster kompaatii fa'aatu jira jechuudha. Kaatii fa'aatu jira, doogis fa'aatu jira jechuudha. Kana dabalatee iimeela fakkeenyaaf waalitii adda addaa yeroo hin bananne jettanii iimeela isin gaafata akkuma beekamu jechuudha. Iimeelli isin telegiraama sanarratti waalitii keessaniin banatanii itti fayyadamuu qabdan kan akkami beektanii kan waan tokkoon hin banatin dhuguman isin hin jaa kan waan tokkoon hin banatin fakkeenyaaf kan tiktaa kan hin qabne walumaa galatti iimeela haaraa paaswordii haaraa kan waan biraatiin bilbila sanarratti itti fayyadamaa hin jirre kan bu'aa isiniif hin qabne achirratti itti fayyadamaa jechuudha. Maaliif yoo haak ta'ellee waalitii makeessan sani malee waan tokko waan biraa waan inni rakkoo isinirra fidu tokkollee hin qabu jechuudha. Kanaafuu jechuudha daawwattoota kiyya jechuun haak ta'a osoo hin ta'in darbee wanni kun beekaa laal akka hin beekamnetti warri fakkeenyaaf wanti nuti sooshaal miidiyaa kunu akkam seetan beektaa karaan isaa waan tokko balleessuuf akka irratti hin beekamnetti jechuudha.
akka tasumallee formulaa irratti hin beekamne fayyadamaniiti jechuudha kan akkaawuntii namaatuu danda'anii jechuudha dagachiisanii waggaa meeqa keessa akkaawuntii meeqa biyya biyyaan fayyadaman jechuudha. Fakkeenyaaf biyya tokko keessatti waggaa lama akkaawuntii meeqa akka hatuuf deeman ni beekanii jechuudha. Warra kanuma hatuuf qophaa'ee barratee leenjifamee lafa kaa'ameetu sooshaal miidiyaa kanarra jira jechuudha daawwattoota kiyya. So kanumaafuu waan akkanaa kanarraa akka of eeggatan isiniin jedha. Iimeela keessan tasumallee telegiraama irratti jechuudha waliif hin ergina. Paaswordii keessa waliif hin ergina. Viidiyoo seenaaf yookaan hincitiif namaa erguu barbaadan gara telegiraamatii waliif hin erginaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Kana fakkaata jechuudha. Barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleeni har'a ga'astu ka'achitu kaan sun hin jirtu jechuudha. Waan dubbisee hubadheerraa muuxannoo argadheerraa kan isiniif qoodaa jiru jechuudha. Akka itti fayyadamtan abdiin qaba jechuudha daawwattoota kiyya. Chaanaala kanaaf kan haaraa taatan illee subscribe godhuu hin dagatinaa jechuudha. Yaada asirratti qabdan komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Barnoota biraa viidiyoo biraa qabadee hamma isinii dhufutti nagaa naa ta'a.